dhaggeeffadha ifi jalaa utaaltee abbaa manaa jaalatu ka gartee sii fuudhee dhiiftee biyya galu isiniifi nima nikaa sadii nikaa jaarsa sadii akka itti hidhatte dhaggeeffadhu jaalmarro jaalfadiilo fakkeenyaaf ati gaafa biyya jirtu intala obboleettitiyya fuutee biyyatti sargii namni beeku haadhaaf ebbaan beeku nikaa godhattee biyyatti waliin jiraachuu turte abbo nikaa abbaa kiyyaa siidhe walii dhagallee abbaa kiyyaa nikaa siidhe akkasii si dhiifteeti gara biyya walii galtanii takka gartee gara biyya arabaa kana deemte si bira nuun gargaarettee nurraa hin jijjiirettee achi kutte amata muraasa teessee janajjante kawayii teessi ati shabakaan hin dalagu biyyatti ka shabakaan qabdu osoma janajjantu ruuza nyaatti lukkuu nyaatti dijaaj nyaatti owwite ka owwite tokko janajjana ka osoo janajjanu osoo jettu abbaan isi kan nikaa godhe nikaa hidhe kun ni du'e jaarsa kanaan wartee warra basee galii kootu galii akkana ta'e wajaan hin fadhu hin galu osoo jettu nikaa nagan lakkisee jettee waraqaa birrii baaftee waraqaa kijibaa qaadii kijibaa irraa baaste nagan lakkiseette shabakaan waliin argane isa barbaada kiyyaa baadiyyaa kana eenyu barbaada nikaa fudhattee obboleessa isii suudii bira dhufe obboleessa isii biratti obboleessi isii nikaa godhe amma abbaan hin jiru godhe ammaas osoo kanaa hojii jirtuuti kana jala deemtee kalama ibsatti heerumte jechuun amma fakkeenyaaf ibsatti heerumte ibsatti ati waraqaa san argisi waraqaa kan qaadii san argisiifte jechuun ibsa amma ibsa argisiifte ibsaan nikaa godhate obboleessa isiitiin nikaa godheef jechuun ammaas kaatee ibsaadha osoma jaanii shurtaan fuudhee hidhee biyyatti gale amma ibsaan jala amma waa xiqqoo teessee kabiraa janajjante ammaas kuni kutee ibsaani aboo kottu na jala gali kottu deebi'ate ani hin deebi'u kottu gali osoo kana jala jaanii wallollolte komentii kabiraa janajjana komentii isaa gartee komentii nahii jettee maqaa gootee komentii isaan ta'in nagan lakkisettee obboleessii amansiifatte bo obboleessi nikaa hidhuu dide hin arku jedheeni nama biyya taa'e osoo joonu heerumtee duraan ofirraa heerumtee gartee abbaa manaa gartee deebita osoo wal diduu jettee kuteenis kara biyya isaa kara wallaggaa fagoo biyya fagootti gale waliin argan kanaas dadhaban nagan lakkise jetteen kuno natti ergee jira kuno jettee waan kataba namni biraa itti katabu hajana januutu anaa dhufee keessa seenee ammaga siin fuudha nagan lakkise si gan lakkise jiina katabeetteen dhaggeeffa isii boodarra himaa bar deemtee boodarra gaafa na dhuftee diddee amma komentii na fiddee nagan lakkise jettee obboleesseen hin godhu jettee boochee si gan lakkise ragaan okkanne akkana sagalee oo fidi jenneen sagalees fidde ka rabshaa isi fiddee keessaa cirtee fidde gartee murtee fidde achi boodan godhaa jedhee qaadii ayyam nu kannan obboleessi godhaa jedhee bakka hin godhu nikaa goone osoo ani taboodar ani godhu jiru nikaa godhu jiru jaarsi isii ani nin godhee jennaan jaarsi isii achi as beebbo nikaa gadi lakkifne jedhee achi as bee achi amma loluu eegarte intala kame kana goote seenaa hunda keessa deemee akka rabbiin sodaattu hunda isii dhugaa nutti himte fiibbo ni ta'u batte ni kaan akkanaatiin ni jira mee jaarsi kiyya kamii o kana amma kaboodarraa kana ofii wallolteewu jaarsuma duraa sana narra wayyeetteef maa lolte amma narra nagan lakkisuu didee jette nagan lakkisuu didee abu muwaaz akkana kuni kanuma duraa sanii irra wayyaa akkamittiin faqsiif irraa godha nama jibban hin fadhu ni kaan nama feen namarra ni jira jette aboo nuti hin dandeenyu suuta ofadhaa waliin jedha diddee kana hunda akkasii kuttee osoo kun irra jiruu kabiraa janajjanatte boo aboo ofirraa gallakkiseenii kanaan gara kadhanne irraa adda baafne jechuudha eegastiin ta'ubbadha jettee dhuftee ni kaan duraatis ni jira nuun jettee kan lammaffaatis an akkanaan godhee kaanis akkanaan godhee jettee kijibaanii kana hunda hidhadhee toobbaanti yaa maalii jettee boo ni kaan kee kajaarsa duraatii jira enneen abbooti deebi zoortee ni kajaarsa duraat deebite amma akkasii ilmaan lama qaban wana kana tana jiran ni kaan ilaallatu namni ni kaan nama kanatti ni dhamu jira keenya jaartii namaa yoo namni gallakkisee baatii gartee sadiyoo teesse malee hidhachuu hin dandeessu janajjanuus hin dandeessu jaartii irraa du'e baatii afurii fi guyyaa 10 yoo taate malee dubartii ulfa qabdutti ni kaan hin dhamu dubartii kiristaanaatti ni kaan hin dhamu jaartii gartee garaa qabdu irratti dhamu nama hiikamee jiru kan akkanaa kana keessatti ni dhamu jechuu jira keenya waa hunda addaa baradha rabbi siniif haa laaffisu miira jaalalaa qofa isin gallakkifte tuniti jetteen ceena booda gartee hin boocha hin jarjarin asuuta yoo wal jaalattan yoo gartee haadhaaf abbaa sii bira dhaqii walitti hidhadhu watak allaqe lakkuma bubbultuun dubbiin nama jabaatti rabbi sinaa dammar fuulli kunin nama shubama booda waan dargaggummatti ati gartee fuutee barumsinis darganamaanii fuudhaaf heerumnis ganamaanii ilmaan bakka hunda rabbi siniif haa kennu
anis nabira azani jiru bareedu rabbi subhanahu wa ta'ala isin ajiraachisu warra mana kana keessa argamtan hunda keessanuu ka gartee makki jalatti argamtan jaal fadiloo jalatti ibsa jalatti argamtan islaamummaa irra warra jiraatu rabbiin haa godhu guyyaa duutan isin xiqqeessin guyyaa kaafamtan rabbi subhanahu wa ta'ala isin xiqqeessin guyyaa fuula rabbii dhaabbattan guyyaa isin herreegutan guyyaa gartee siraata irra dabaruu deemtan addunyaa irratti illee jiru bareedu qabrii keessatti illee jiru bareedu islaamummaa irra warra jiraatu rabbi isin haa godhu warra rabbi subhanahu wa ta'ala salaata hunda salaatu rabbi subhanahu wa ta'ala isin haa godhu warra rabbiif kannatu warra rabbiif dubbatu warra rabbiif jecha baratu rabbi isin haa godhu aboo islaamummaa baatii ramadaana keessa leelliftan san rabbi anaaf isin illee haa tursiisu khaatimaa teessan rabbi isin haa tolchu tiyyallee rabbi nu haa tolchu warra laa ilaaha illa allah jee addunyaa irra deemu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa taasisu cubbuu teessan ta social miidiyaan isin beektu cubbuu teessan gartee ollaan isin beeku hiriyyaan isin beeku cubbuu hunda rabbiin ni beeka ya'lamu sirra wa akhfa rabbi subhanahu wa ta'ala irra isin faa dabru rabbiin keenya maal jaa qul yaa ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a wa anibu ila rabbikum wa aslimu la anumaaf masakama anumaaf boojema koota waan feeti dalagi rabbiin siifin dhiisa jira ittin deebiina thumma amanu thumma kafarun ta'ina rabbi khiyya si jechaan gartee aboonaa dogoggore yaa rabbi khiyya nin dogoggore yaa rabbi khiyya nin balleessiyee warra gara isaa deebu rabbi subhanahu wa ta'ala nu haa taasisu kullu bani aadama khata wa khayru al-khata'ina at-tawwabun jedhan ilmi namaa hundi hin dogoggora jedhani yaa rabbi dogoggorree jirra yaa rabbi ijaan waa dogoggorra komentiin waa dogoggorra gurraan waa dogoggorra deemsa keenyaan yaada keenya waa hunda dogoggorra yaa rabbi khiyya nu dabari yaa rabbi khiyya nabi ibrahim gartee ibidda san jalaa baafte hawaasa khiyya gartee harakkachaa jiru gartee yaa rabbi khiyya baasi yaa rabbi gartee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qurayshi jalaa baafte nabi musa fir'auna jalaa baafte zannuni fi ayyub hundaaf kan tumsite yaa rabbi khiyya nu tumsi yaa rabbi khiyya qayroo fi qarree social media ra jirtu haala fi amala saanii nu tolchi yaa rabbi khiyya gartee sumayyaa fi sumayyoota fi bilaalota hundaa yaa rabbi nu tolchi jiru bareeddu nu haa tolchu akka isin bareecha kan rabbi isin fokkisin suuraa isin irraa hin fuudhin rabbiin subhanahu wa ta'ala dhageetti teessan isin irraa hin fuudhin arraba keessan isin hin qabin meeqaa paralaayis ta'ee taa'u jira jara keenya wallahi meeqaa jira kee jan qabne arraba kanaan dubbachuu hin dandeenye akka ummattiin komentii barreessee harka hin qabne ka taa'u jiru hedduudha gartee waa hedduu rabbiin dhorkate rabbiin subhanahu wa ta'ala isin dhorkatin rabbiin subhanahu wa ta'ala umrii bareeddu isin ajiraachisu ta shirkii hin qabne ta mamii hin qabne gartee ta waan fokkottu hin dalin rabbi isin haa godhu bakka jirtan rabbi isin haa tiisu beelaa fi balaa isin irraa haa qabu shakkii fi shurxaallee bakka jirtanitti rabbi subhanahu wa ta'ala isin irraa qabu iqaamaa rabbi isiniif haa ta'u kallatti jahani rabbi subhanahu wa ta'ala isin haa tiisu ahlii quraana rabbi isin haa godhu warra quraana qabatu rabbi subhanahu wa ta'ala isin haa godhu nabi muhammad guyyaa qiyaamaa daddacha mana murtiidhaatitti ummata isaa waan himatu inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura قرآن كان لك سنجرا ورس رب سبحانه وتعالى سنقولني ورس صلاة شنن جبيفتو أجرته الصلاة على وقتها وأقيموا الصلاة جرا الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة على وقتها رد جراني كانوا ما نسنجرا جرو نبر رسالة راسني بيزي تيبا أبشر سنيف جرو بريد دون دخل سنور رب سبحانه وتعالى سناجر أشيسو أبو تولا مكي تولي أتيس إبسا تولي جال فديلو تولي عرفات تولي أصلي تولي مبارك تولا يا فيمس تولا الدنيا فيمس وري هوليوودي warra Hollywoodii keessa islaamummaa halkanii guyyaa qabatu jira nama luun browser jedhaniin nu bira masjid dhufee salaata abboo maali jedha nama qabeenya akkaan qabu bileenara ni islaama artist rapper islaama qabeenya keessan cufa akkam goote jennaan harreettiin jijjiirade jedhe masjid deemee qaree waggaa 10 qaree dhufe jirana aboo ummanni islaamummaa seenuu jiran jara keenya wallahi irra hedduun faranjii addunyaa tana agartan warra amantii rapperoota saayintistoota warra agartee amantii adda addaa keessa dhufe nuti islaamummaa keessa dhiyaannee jara keenya fakkeenya namaa ta'e makkiyatis ijoollee amantii biraatiif ta'e ibsaatis ta'e abumuwaasatis ta'e atis ta'eef maaliif jennaan rabbiin subhanahu wa ta'ala guyyaa qiyaamaadha hojii teessan adda addaan gana isin herrega haadha teetii sirran kaa'u taabbaa keetii sirran kaa'u teetii isaan kaa'u hundi isaan waan laysa lil insaani illaa maa saa'a jedhan ilma namaa kana waan inni dalaga تمالين تاني جران جرخين سوشيال ميديا رقطة بقولنا قردا غويا هون درن دفنا غويا تكو قرانا غويا تكو جمّتشو غويا تكو هواسف غويا تكو قرتي وانا الدادا نجدا الدادا بشاننا أكنا نمجرات غويا هون درخين وانا الدادا وانا الدادا متسنا والله مجاتكاتو من كمين قافته قرتي يا أستاذ جتين مجان ورئيسياتي أبلينتي تيا فيمسا تيك توك يرت قرتي وان كنو فيديو دلها نديفتي ديمتى كمي جنان والله وجيمبويتي مالين سيو جوجا جرينغا أني رب بنتاني خنامر راهكو كامبانو مسن تتافي غونا قنمي أكر راخاسن جرين كاسن اللي تبوني سي رانديمتو لأنه سي دي سيدم فيديو نسين الرمتان ستان هندي سيراتو غويا أتي قرتي قبري سنتر رايقتي غويا نمني كلي غوري راي بدس تكلي غوران جركين والله لازم سربها تعالوا غير سنكلي غوتان يبدرب بيتشي تكاب سجرخين نمنا مجالته يميرو ما كفر وانو ديميتي بيان التاسل بتوين يديفنا سربا اللي براتها تخين راتو بتديو رخيسن يبدأ تكاب سيساجر تاني بيكا كان أنا أمنتي تيسني سنجرا يو إسلام تاتن الرافقادا ربي مال سنجر سربري سي قرآن في نشيدا
gartee dhiisi quraana nashiidaa walaloo hadiisa geeras maqsa dhaggeeffatu jedhan rabbiin subhaan farshoon dhugin jedheeti asiira adda addaa cimmaaqee adda addaa dhugin jedhe rabbiin zinaan godhin sin jedheeti gartee fuudhiiti komantii booyaa qatamu hunda blog godha abshir fuudhiiti kan rabbi subhaan wa ta'ala godhi sin jedhe saniif gartee inshallah uma tu irra laayina mara ganda kana hunda dhufa haa dhufu yoon ambar waan nama video gadi sirratti deebisana comment yoo deebisanii inni akkasii itti dhiisa as keessa inni abaarsa gartee inni gartee abaarsa haadhaatiin deemus ni jira inni ibaan deemus ni gabayaan tun gabayaadha maraata qabdi eenyu qabdi jira keenya saniifu irra laayina kanaaf khayrii dalagadhaa jiran namni gorsa yeroo matakka namatti hima wallahi yeroo matakka namatti himan namni amanes abbaan fedhe quraanni keenya akka jedhu faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur abbaan fedhe amanuu baatus nuti ibidda jahannamis jannataas qopheessinee jira keenya ganda sani rabbiin isin hin geessin wallahu yad'u ila daaris salaam ganda nagaa isin yaamu wallahi ati karoora kaayyate karoora kee keessa yoo rabbi siitee malee galman geessu rabbiin subhanahu wa ta'ala gartee bakka ati itti deemtus yoo inni sii katabe irraa namni si dhorkun jiru addunyaan itti walii galtee ati hin dhayitu sin jette nama dhayita yoo addunyaan itti walii galtee dhayitu sin jette yoo rabbiin keeysan jiraatin hin dhayitu jara keenya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waan boru dhufa isin hin beeytan rabbi callaatu beeka aboo jara keenya meeqa bareeddu tan makkiirra bareeddu tan jaalmarroo fadiiloorra bareeddu ibsaarra anarra bareeddu meeqa rabbiin guurrate qabrii keessa jiran haati qabeenya abbaan qabeenya ilmaan meeqa dhiisee seenaa meeqa dhiisee deeme seenaan gaariis namni dhiisa mililikis waan dhiisee deeme beektan namni gartee arra ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti gartee muka hudduu wal guurtuunis seenaadha dhiistee deemte beeka seenaadha tunis beeka seenaa miliqoo fannaasayina ijoolleen hafarsoo fi kiinginis hin jettan kunis seenaa dhiisan jedhana ummata kanarratti murtii isin kanni waa takka kannuu hin dandeessan warra biraa dubartii dhufee booda qoraanu gartee qaama saalaa wal dhiibaasanis waa takka goonuu hin dandeessan dhiirti teenya isa jirti qabsaawaan ani jedhume kan oromoo fi oromiyaadhaaf jedhu lammii tootu jedhu yaa lammii tantoo kuttu siin baana warri waliin jedhu mee isa jira waa takka waliin goone jira keenya walirratti himuu wala rabsu wal tiqeessu hayyoota rabsu kutaa nama rabsu malee kuni asirra waan takka hin jirtu social media ran takka waa hin baranne quraan asirra hin baranne amantii asirra hin baranne masjidaa fi ulama irra waa baranne malee asirra waa hin baratu iddoo namni asirra waa itti wal yaachisu tokkummaa itti leellisu sila itti wal gargaaru miti waama hundarrattu gartee faallaa walii taane xilaata walii taane jara keenya khayrii dalagadhaan karmaan isin jedha ana kobbareessa keessanii ka islaamaa akka kobbareessa keessan kasabaa ka kutaa oromiyaa irraa dhufeetti isin mujjira gartee wal beeynaaf malee iddoo biraa ollaa'u yoolee amaaraa jira yoolee kiristaanaa jira wallahi hanqa ijoolleen kiristaanaa ustaadota kabajju ijoolleen teenya islaamaan kabajju redduun isiidha hin kabajju kabaja qaban ni dhaggeeffatan quraana illee dhaggeeffatan quraana raayyaa fi nashiida raayyaa fi ustaadonni keenya gallakkisan ijoolleen dilli kun kaisina gartan islaamaa jira meeqaa osuma asirra jirtanii kan harka kiyyarratu shaadaa qabate kuma jaama kuma torba eegalee tiktok facebook irraa eegalee jiran jarri kun hundi baratee horee fuudhee baratee galee abbaa manaatti hojii jiraachuu jira wallahi lazima jiran biyyuma arabaa kanuma dalagatan والله ورما تيك توك في فيسبوك كتسين بين يجرى سبحان الله والله لازم نما جرى قرتي خربين بين خنمنين بين خربين جل بيو كناف ابو جرو بريدو جرادا وفني سن راتولا قرتي تولفدا وهندو فبهداه مقتدي جرين قرتي توري ربين قرتي چبوته سن سن را لفا خاو قرتي تقو في قدو سن را خاو تا قرتي بيخا دليدن تولالتني دليدن تا كنا دليدن ربي سبحانه وتعالى سن را خاو ربنا كبشان دوغنت قران ربي سبحانه وتعالى سن فلافيسو ادو نمني تولسات ربي سن دابين ادو انت نمني امنتينا ما تتكيسو امنتي وفي تتكيسو شمر تتكيسو بولتينا ما تديغون دابتنا غندنا ما كان ديغو جلان دابتنا فريندي ولين انتينا كان اورمو ورف زرخين ام فلو افجلا غودا ادو سن دغينا ايسا غندا سن دقول فلو افجلا بليسا ايسا غندما ليلس افجلا اريا isa oromoo irratti duulif jala ariya isa hayyuu gartee gaggara galchee gubu isintu gartee godhaa jira irratti duula facebook isa halkanii guyyaa guba hanqa inniif jibbu takka yoo gartee hidhuu dadhabdan hanqa inniif jibbu mana inni sen ganamuu akka aduun baatu irratti guba laayifii dhufanii jara keenya bara asirratti gartee nama 10 diidamtu nu bira jira jartee booji'amaa jedhan daangaa oromooti asirra jira daangaa oromiyaati asirra jira si komando afrankalloo shanangibee asirra jira hin jirtu injirtu manni kun manna tiktok ti yara keenya iddoo namni itti bashannan nuti oromoodha jennee waliin taa'u jirra islaamaa fi kaafir osoo hin jedhin lammii ofii jedhee namni asii waliin bashannan wal barsiisaa walirraa barataa inni keenya immoo daangaa irratti tarkaanfata fokkottu yaa jara keenya kan haadha manaa qabdanis haadha manaa keessan jaaladha bultii teessan jaaladha wallahi isinirraa hin toltu dubartii gartee akka itti arrabsitan warruma feemasootaa kana keessaa jecha irraa hin baane ka dubbatu jira dhugaan isinima I don't care namni waa naa godhu hin jiru ani giftii isin raanfadhu isinillee na raanfeetan ani isinitti himuu qofa ka rabbiin na gaafatu dhageeyanii ittuma lallabuu qofa nama na rabsina bultii qabdan bultii bareeddu haadha manaa keessan kunuunsa tajaajila gariin osoo gartee maal jettaniin
sargi keessa jiru asii gabbee taaptaa godhusuma jira fuudhaaf heeruma akkam isaa sirra jaartii asirra dhaadheessuun maal jira keenya qullaa isii dhaadheessuun hudduu walii dhaadheessuun qaama ofii dhaadheessuun rifeensa ofii dhaadheessuun maal namaa gooti kaansarii rabbi namarraa fuudha dubartii meeqa harma irraa ciran dubartii meeqa rifeensi irraa dhume dhiira meeqa rifeensi irraa dhume dhiira meeqa kaleedhaan addunyaa kana dhukkuba adda addaatiin kanaaf rabbi sinaa jaalatu salaaniin nabiraa gee jiru bareeddu jiraadha akkuma gartee dhiitanii saan asinigee barii rabbiin gammachuudhaan maatii teessan waliin rabbi subhaanahu wa ta'ala isinaa geessu jiru bareeddu warra jiraatu bakka gartee khayrii malee hin dhaabbatina arrarraa jijjiirama ani jijjiirama yaa rabbi kiyya narraa jijjiiri addunyaa fi aakhira narraa jijjiiri rabbana atinaa fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk nagaa fi ra'amina bi chakhayni muhammad sallallahu alaihi wasallam abba ibrahim abba fatima rati ajiratu yo rabbi lubbu no jiraachise walid deebina yo hinjiraannes walin dagannu tokkoon keenya waluma dura du'uteen guyyaa tokko jaalmarroo maxxansan guyyaa tokko makkiidhaaf booyan guyyaa tokko abuu muwaazi dalagaa ati asirra siiboo qabri keessa suma qofaatu booya kanan dagatina rabbiin keessanillee isin hin dagatu rabbi keessanillee hin dagatina isin jira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nageet jazakallahu khairan umri Negara tare. Ati mana excellent. Obanti bana.